namajjeese leencolota nu himi wi ya hunis badoo dachaasiif lola hunis leencolotaatiin lola hunis gartee jaarrabbaa gadaa hayni kee bahee maarreen kee bahee maal beeyta haqa jaarrabbaa gadaa kabaasu bar bilisummaa oromooti ansiga dhugaa jaarrabbaa gadaa kabaasu bilisummaa oromooti malee namni kitaabaan dhugaa jaarrabbaa gadaan baasu qushaasha akka garan qaban kan inni wareegameef kan inni du'eef gartee dhugaa keetiif malee kan inni gaarabbeef kan nadii gammadaa dhabameef dhugaa keetiif malee sigale akka namni kitaaba khatabee gartee dhugaan jaarrabbaa gadaa baate way dhugaan maarree baate wareegama gartee siyaasaa keessatti wareegamni ni jira oromoon qofti wali wareeyne tikree wal wareeyde shaabiyaa wal dhabamsiifte sigale tikree wal dhabamsiifte dhufte namni lokkerra wal taa'ee abalu eessi jira maammate eessi jira umar eessi jira umarreen eessi jira jee wal qiyaama wal kaa'u keenyuma kana Ameerikaan Martin Luther King ajjeesanii mucaa maraataa tokko fuudhaniitu akka Hacaaluu ajjeesanii xilee daabboo bitachuu karaa deemu qabanii bar xileen qubaa'uun qabu boomaana qabdan daabboon bitadhaa hula maskoonni na dura cufamaa rabbii jaa hoskiin na dura cufamtii gannadii isaa daabboon bitachuu deema zonyu lakkii Hacaaluu jeefte awaan daabboo bitachuuf hin gabbee akkasitti gartee kadhuma Ameerikaa haashiisha tokko bitachuu kararra deemu kanaan Martin Luther King ajjeese jedhaniitu wal darbanii kanaa jeef kanadii ajjeese jedhaniitu wal darbanii jechuudha waan siyaasaa keessa badee siyaasaaf dhiisanii jechuudha sigale angaafiin isinirraa qabaa'u leencolotaatii fi jaarrabbaa gadaa wal lolanii cubbullee walit dalagan waan gaarii nuu kaayanii jechuudha dardarummaa isaaniitiin gaafa humna qaban gaafa dardaraa gaafa akka dhiiratti utaalanii gartee wanna ta'uu danda'an leencolotaatii fi jaarrabbaa gadaa waan ajaa'ibaan nuu kaayanii kutan jaarrabbaa gadaa tiifi elemoo qilxuufaan akkaataatti diina falmannee qawwee dhooyne diina firraa dhoorkinu dhawanii nu garsiisanii jechuudha leencolotaatii taa'ee barumsa qabuun itti qophaa'ee oromiyaa waan jaamtu tana chaartara keessa naqee oromiyaa waan jaamtu tana arkisiisee jechuudha sigale jaalattee jibbite nama siyaasaa tokko waan takka qofarraa buufatta sigale nama siyaasaa tokko waan takka irraa buufatta jaarrabbaa gadaa waan takka irraa buufatta waan dhibba tokko irraa buusuu hin dandeessu jechuudha ilma namaati leencolotaa waan takka irraa buufatta sigale waan dhibba meeqarra waan tolchemoo waan balleessee turre guddaadha oromiyaa waan jaamtu afaan oromoo kajaamu kana qubee oromoo tan irratti hin barattu kana jara ati arra khaan arrabsitee khaan gabbuusuu barbaaddu kana hattu nuti eenyu kasi erge beeyna Abiy Ahmed yeroo hunda uggii afaan oromoo haasa'u warra Hayilee Fidaa nyaate warra Hayilee Fidaa ajjeese jaasii gale wanni inni haasa'u tan madaa oromoo tuttuquudhaaf arra kay isin ergeeysa qushaashtota yoom takkaa jaarrabbaa gadaati yaaddanii beeytan yoom takkaa leencolotaati hadooddanii beeytan yoom takkaa baharoo hadooddanii beeytan badoo dachaasee hadooddanii beeytan sigale qushaashtota kijibdu barjarri kun osoon gartee sirna san jala taa'ee akka ati arra kaareen afaan bantu kanatti akka ati kondomineemiin afaan bantu kanatti osoon kondomineemii fi kaareen taane gartee addunyaa tana guutuu isaanii wajjii hoogganee ashkaraakkaruu dandayuuti abadan sirna gartee haadha abbaa kiyya buqqisu godaansisu sigale gudeedu oromoo fi oromiyaa akka namatti ilaalle jalattiin bulu jaaniiti bargaara seenan jarri sun ati bararra sirna mililik sirra faarsu mililik dheengadda jaarrabbaa gadaa dura dhaabbachuu ture kan leencolotaa dura dhaabbachuu ture kan badoo dachaas abadan jee dura dhaabbachuu ture kan baaroon dura dhaabbachuu ture qaallicha mililik sii faarsu sanarra bar isa jala galtee abbichuu kiyya jechuu jirta achi teessee abbaasi haadhoor kulma haadharaw sigale akka waan qabsoo oromooti yaaddoytu akka waan dhugaa jaarrabbaa gadaati yaaddoytu akka waan dhugaa gartee hayyoota dhumatee yaaddoytu
kijiba as gubbaa deemtee albahu jirta jechuudha. Kana ni beeyna bakka ajandaan irraa ka'e ajandaa matoo hayaa ukkaamsuu fi kana kaasanii jechuudha. Maaliif yeroo tana kaasuun barbaachise? Maaliif ammatti gartee kaasuun maaliif barbaachise? Sigale? Mee maaliif barbaachise? Naayime? Mee maal nu fayyada? Haa dhugaan jaarraa abbaa gadaa maal nu fayyada? Mee naayime? Rabbi rahmataa godhuuf jannatu firdawsiin isaa qananiisu. Baarootum saatis du'e hanga danda'u saba isaatii tattaafate biyyoon itti haa salphattu. Sigale? Jarri kun gaafa dardarummaa isaanii haga danda'anitti siyaasaa keessa shirri ni jira. Mina ina qarfaafan wende bannaat. Hay. Siyaasaa keessa shirri ni jira. Shira sani kan walirra dalage ummanni. Hay. Siyya Abraati fi Mallas Zeenaawi kam wal godhan. Meekam wal godhan. Hayyoonni tikroota gurguddaan Mallas Zeenaawi dura gaara seene maal ta'e? Jabaa fi Isaayyaas Afwerqii kam wal godhan. Waan Mallas irraa harkatan Tigraay irraa harkatanii jechuudha. Tigraay sanitti obsanii jechuudha. Waan Isaayyaas dalage Eeltiraa san irraa harkatanii jechuudha. Eeltiraa sanitti obsanii jechuudha. Waan Leencoolota dalage Oromiyaa irraa harkanne Oromiyaa tanatti gartee hin obsitu. Oromiyaa tanan filattu, Oromiyaa tanan jabeeffattu. Ilma Minilik gartee dur Leencoo fi jaarraan hundi dura dhaabbachuu turan ka'arra dhufee gartee tokkummaa kee diigu, gosaan si diigu, gandaan si diigu, hayyoota kee xiqqeessu. Sigale? Barqaallichuma dur jarirra wallolu dura dhaabbachuu turan san ati wajji dhaabbachuu jirta bar. Faallaa jara kanaatu si dhaabbachuu jira bar. Sigale? Jaarraa abbaa gadaa irra Minilik jala dhaabbatee harka ni dhawaa osoo jiraate. Leencoolota bara amma lubbuun jira takkaa isaa beete mangistii dhaabbatee Minilik jala dhaabbatee harka dhawu rabbiin agarsiifnan. Gaafa masaraan Minilik eebbifamtee sheekka abbuu taa'undi abbo Minilik harka bannee simannu inni jaawarii wajji aanolee oolee jechuudha. Hujii Minilik san balaaleeffachuuf ichi oolee jechuudha. Sigale? Gaafa dardarummaa sallee gartee Oromoof Oromiyaa ijaaree jechuudha. Afaan Oromoo kana haga baatii jaha biyya bulchanitti fuudhee qubee afaan Oromoo tan arra gartee naafi ati itti wal arrabsinu tana fuudhanii gartee sirna barnootaa keessa galchanii jechuudha. Arra barsantu diigamu jira bar. Arra Oromiyaatu daangaan saamamu jira bar. Bara isaanii jarri kana dalage. Bara fi gartee humna qaban akka keeti akka ati arra utaaltee bilziqinnaa faarsitu kanatti utaaluu danda'an utaalanii Oromiyaa ijaaranii jechuudha. Mee ati maal goote? Wadala si jalatti osoon ati arkitu haatee si duratti jeesanii bara. Obboleettii ta'e si dura gudeetu jiranii bara. Matoo hayaan bar jaartii ta'e si dura dha'u jira alma haadharaawu. Mee ati maal godhu jirta mee? Amma afaanumaan qaba jettee dubbata hububi. Anif anjara kanaa homachuu qaanfadheetiin usu jira bara. Isaan faarsu yoo taate malee hayyoota keenya beetota keenya hadur homachuu qaanfadhee maaliif namni ilma jechuun ka abbaa dabree argamu nuti isaan dabrinee argamne isaanii gad osoo naafi ati tattaa'u jirruuti ilmaan jaarraa abbaa gadaa jennee osoo qoma dhawannuuti harariin si buqqisu jirti bara adareen tun kijibdu osoo ilmaan waaquu buutu jettu soo malee si buqqisu jirti bar si ijjisiisu jirti bilziqinnaan bar ganda kee kan ati irra dhalatteerra si buqqiftee obboleettii ta'e si dura dha'u jirti bar mee maal goote ati naayime mee Oromoof maal gumaachiteeti jara kana homattamee naayime geentee maali isaan jara kanarra caaltime sigale waan jarri kun fidee si kenneewu dardarummaa isaanii keessa si kenneewu ati gannayxeeti gartee hektaaraa fi kondoominiyeemiin sigale PP faarsu jirta. Ilma Minilik faarsu jirta. Sigale ilma Minilik faarsu jirta. Minilik kana dura dhaabbachuu gaara seenee bar jaarraa. Sigale way jaarraa numa jaalatta maasha Allah. Yaaboo jaalalti jaarraa jara fitti. Jaarraan watar keessa gartee arraangoo qabdaami.
mootummaan keetiifi mootummaan keessanii sheekoti manzara arra jaarraa maashaallah jechaa poosti gooti jaarraa watar keessa muka keessatti nama keessaa baasanii wataritti awwaallaa jira mee bakkuma calii calanqoo dhaammate gaafaan du'e calii calanqoo na awwaalaa je meechumatti awwaalisiin nama baasichitti awwaalime aangoo qabdaami ilma keetii biyya bulchaami mootummaa keessanii biyya hoogganaami sigale mootummaa ilma abbaa gadaa biyya hoogganaami meeti beenuuti hudduu si gubaniiti mee jaarraachi baasi calii calanqoo sanitti awwaali sigale ilmi mililik dhufee mililik arrabsita abbaa kiyya jee yoo inni hudduu sirraan cirin sigale kijibdu arra warri jaarraa abbaa gadaa buqqa'u jira dhumu jira mee sagalee ta'eef warri badoo dachaas goota badoo dachaas akkanaa jettee lafarratti gangalchuu jirtaame badoo dachaas goota dhiira dhugaati onnatee osoo waan fedhe godhuu danda'u namichi hangasii kan yuunivarsiitii qaraasisu yeroo sanitti yuunivarsiitii qaraasisu jechuun sigale barumsi Itoophiyaa kwalitii ture nama addunyaa kana bulchuu jechuudha sigale osoon barumsa kasii qabuuti deemee gaara seene sigale abadan gartee lammii tiyyan gurguruu bineensaa wajji taa'ee lammii kiyyan qoqoru jee osoo position fedhe arraati kan position qabne bar sigale liqiidhaan kondominiyeemii buraayyuu fi maalitti dachiisii kennina jettee PP liqiin si dalaysiisu jirti bar yaalma liqii sigale liqiin si dalaysiisu jirti bar abdiidhaan beeytaa akkasii mee ati maal keessa jiraattee jara kana komachuu dandeesse meenaa mee maal keessa jiraatte bu'aan ati buufte maali naa osoo ati jirtu oromiyaan sibira saamamu jirti osoo ati jirtuuti obboleettiin teessi dura gudeedamu jirti mee ati dhiiraa jetteetu mamma nama komatta akkuma kiyya kanatti afaan hin qabattu sigale akkuma kiyya kanatti barkan gartee oromoo buqqisanii bakka birootti PP'n oofu jirtu dhaabbate jeeqa harreetti afaan bana wadalli guddoon kun yoo afaanii namni isarra qabu hin jiru way biyya jijjiirre way biyya jaaru jira biitti bar namaa wajji nama biitti namaa wajji biyyi biitti namaa wajji biyya taatii bar sigale so saniifuu ilmaan oromoo gartee dogoggoraan manguddoo komachuu jirtan gowwaan ilmi gowwaan khabbaa fi arrabsuu jette oromoo leencolota abbaa keenya beeku wallaalu oromiyaa tana namni chaartara naqee oromiyaa arra jirtu tana haguma jirtu tana namni saraare isaa jechuudha hanga oromiyaa inni saraare isini kenne tiifachuu dadhabdanii oromiyaa namni isin irraa fudhatee jechuudha faraqataan Soomalee fudhata faraqataan Adaree fudhata faraqataan Isaa fudhata Dirreedaa warraan sigale Baalerraan Muyyaalerraan Walloo Kuunoo ichiin Amaarri Gadoo fudhata aseero jarri qabrii baanii siilolan himeenaa memma leencolota nyaataa fudhatee deemuu ni danda'a nyaata ulfaatu qawwee fi wanti si baadhatee gaara keessa si deemuu dhiisa jarri xurree si qaa'e mee falmadhu nama ta'e isaanuma kanaa gammachiise biitti tolte biitti kana taate arra biyya bulchuu jirra ergadhu godaan keetii je oppidiyoon qaalichi Taaddalaa Gammadaa jaamusudii fi qamarii fi Taaddalaa Gammadaa beek oppidiyoo Mukhtaar Kadirii beekan oppidiyoo arraasitti hin fakkaatu gaa warruma girrisaa amma qabsoo dhufe kana gaafa jaawarfaanidhaa jiran san isinif fayyadamuu jecha qabsaa'ota gootan malee takka beena nuti oppidiyoodha cuftisi Teedii Afroo Faalaali artii ummata saatiif sagalee ta'e arra miliyoona 30 seenu jira wanti saatu sigala gaafa wayyaaneeti dura dhaabbateetuma mormuutu arraas dura dhaabbateetuma mormuu jira jechuun haayyoo warra isaanii takka galmangeenyee fi artii ummata jechuun kana ergadhu godaan keeti sherere haraqee afaan haraqee hunda arra gartee leencoolota irratti
yaada kennatti leencoolotaa bar nama barumsalleedhaan yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa keessa agartee Ameerikaa dhufee gaddeebi'ee diqeessan keessa deemuu ture saba kanaaf jecha sigale anarraa eegali namni hundi shira walirra dalayna sigale bakka san siitti aanu barbaada jaarraayis bakka san akkamittiin fudhadha jee shirarra yaadu barbaada jaarraani shiratti yaadee firraa dhorku qabaa sigale lamma magarsaatii fi daabloos akka wal godhan sigale osuma laaltee arkitu osoo waan ammaa deemu laaltee arkitu waan dabree jecha sigale waan dabree jecha jala dabruu barbaadda jechuudha atummaan jala dabri malee oromoon jala dabartu hin jirtu haga nuti jirru piippiin ajandaa afaan dhooyfattee ummata keenya keessa agartee hin ooftu jechuudha arra warri waan kana ka gaariitti hafarsu jiru guutuu jala deemeetiin laalee jechuudha peejii eenyuutu waan kana ka gaariitti halkanii guyyaa farshoo fi jimaa quufee katabu jira jala deemeetiin laalee piippii bilziqinnaa warra gartee bilisoomne jiru jechuudha nutimma warra bilisoomee wajjin gaddeebinee ummanni oromoo guutuun warri na dhageeysani warra bilisoomee wajji gaddeebinee hoggii gartee ummata diinuu qabnu jedhu piippiin hojiin isii diigumsa hojiin isii oromoo fi oromoo iddutti ajandaa uumuudha amma wanni isaa waan badhoo dachaa sol kaasanii afarsaniif shawaa fi wallagga waliin naquu barbaadaniiti ummanni oromoo garuu kana dur beekee bira kutee sigale badhoo dachaasii fi gartee jaarraa abbaa gadaatii fi rabbi rahmataa godhuu fi ummatoonni hayyoonni nu dura dabre kun sigale maali wanni isaa wali qabe oromummaa arra oromummaa santu badu jira oromummaa dheengadda isaan san wali qabdi santu badu jira sigale santu badu jira waan abbaan keessi kennee utiifachuu hin dandeenyu ilma mililiki kenniteeti ilmi mililik kunoo seenaa mililik irra babal'isu jira badhoo dachaas gaafa finfinneedhaa agartee ka'ee harargee dhaqu sirna mililik baqa dhaqee bara arra finfinnee teessee hoggii badhoo dachaas yaadoddu finfinnee siidaa mililik jala teessee seenaa mililik jala teessee ilma mililikii faa hoggii faarsaa qabsaa'ota oromoo walirra kaasuu barbaaddu tana sitti hin dhiifnu jechuudha tana sitti hin dhiifnu abadan haqa jallate diriirsuun sirriidha dhalootaaf sirriidha hayni gaafa diriiruu qabuu fi gaafa jallachuu qabuu jira jechuudha siyaasa keessa yeroo sanit du'a tana himuudha moo callisuutu nama fayyada jedhanii xiinxaluun barbaachisaadha Hacaaluu hundeessaa tokko tokkoon keenya bara siistama inni itti du'e namoonni beekaa bara maaliif callisu jira amma himtu maal fayyadaa isaa lubbuun kute waan inni rakkute sayyoo sanirratti xiyyeeffatte moo yoo teessee gartee du'a isaa himaa oolterra bu'aa qabaa jetteeti tirfii fi bu'aa wal maddii qabdee laalte har'a tirfii qabutti gortaa jedhu leencoolotaa meebii jechi kun ka isaa dhumaa ta'uu malchiisa namni kun afaan qabrii jira ammaa booda deemuun malchiisa kanaa booda dhooyisee wanni na fayyaddu hin jirtu jee himee deemuun malchiisa isinumaatu ajandumaaf jaammalee leencoolotaa akka jaarraa abbaa gadaa waan kana hin dalagin rabbi rahmataa godhuu fi warri bira jiruus warri seenaa beekuus wanti himaa ture jaarraa abbaa gadaa afaan isaatii himaa ture osoo lubbuun keessa jirtu hay wanaaree akun me viidiyoo majaarraa deem dhageeffadhu barruun amma barrooyte tunii fi jechi jaarraa sun wal dhabe an biraa hun jiruu je leencoolotaatis jaarraan nu biraa hun jiruu je okay kana ol maal bare jaarraanu gaafa lubbuun jiru sitti hime sigale jaarraanu gaafa lubbuun jiru sitti hime mee ati arra dhugaan baate dhugaan ma abbaa keenyaa baate dhugaan abbaa keenyaa kan baatu arraa miti gaafa ummanni inni qabsaaweef waan inni qabsaaweef san guututti arkate dhugaan abbaa keenyaa baate
sigale akka dhugaan isaa baatuuf hin qabsoo inni jaarraan akka dhugaan sabaa qabsu baatuuf qabsaa inni duraanis wallaaltutu makka keetii hagarta arra hayyoota siiduu kanarra qabsaa'u kan sigale kanumaatu jaarrarra qabsaa'u ture gaafasiis sigale elee sibiila ta xiqquma ibiddaan tuquu afattu sigale achi booda fininatti maltu eeluma sibiila ta amma gartee akka finintee jaawar xiqqeessitee marroo xiqqeessitee taayyee xiqqeessitee sheekaa butaa xiqqeessitee nama sagalee isaanii ta'uu hunda xiqqeessitu sana tanuma ta gaafasiis jaarraa dhaga'uu diddee sigale oromoo waliin fixuu turte tanuma akka teetii tanuma amma jirtu tan exactly saniifuu oromoon qulqulluun oromoonni kiyya seenaan tun ammatti gartee bu'aa isii caalaa khasaaraa isii turre wali sagalee gartee matuwaayaa tana dhooyisuudhaaf daabloos sheeyxaantichi wanni layni inni buune hin jiru wanni inni goone hin jiru jechuudha oromoo wal dhabuun oromoo wal diiguun oromoo wal loluun kan fayyaddu oromoo osoo hin taane daabloos maqaa biyyi moggaafate kan sheeyxaanticha gartee wadala wallaala akka isaatiin ifnaanneessee hayyuu lagatu kan daabloos gartee oromiyaa diigaa gartee Itoophiyaa sirna dursan gadhaabu jiru kana an oggitee di afroo faarsaadha Abiy Ahmed arrabsitu nummanni keenya ummataan fayyuma qabaa hin jaasi Teddy Afro Abiy gartee Teddy Afro walleedhaani seenaa mililik wallisu jira kun ammoo hujiidhaani gartee seenaa mililik gadhaabu jira masaraa mangisti jaaree fi aduwaa jaaree fi mililik baastation jee mililik maarree jee mililik hospitaalilleen isa dura jira mililik seenaa isaa guututti gadhaabuuf jira ya mililik brigade jee mililik brigade san isin fannoo jaaree seetanii Abiyyi jaaree bar fannoo harkaa fudhate malee Abiyyi jaaree mililik brigade namni jaaree gartee wayyaanee dhooysisuu ture Abiyyi saniifu wanni isin dhaammannu wanni isin kadhannu hin dogoggorina arraqa si fayyadu tokkummaa keeti arraqa si fayyadu wal dhagayuu keeti wajji dhaabbachuu keeti wal dura dhaabbachuu osoo hin taane waan gaafa mililikirra baddu qabsoo teetiin qaallicha aangoo qabate qoshaashni qoshaasha akka isaatii wajji waan sirraffee jiruutu irra badduudhaarra sigale siimnee jirra leencolotaatii fi jaarraa abbaa gadaatii fi nadhii gammadaati hayyoonni keenya beeytonni keenya gaafa dardarummaa isaanii qaban bokka dhiirat dalaganii bara amaara jalatti hin bullu janiish sigale ati immoo kaaree takkaan kaaree fudhatteeti millik jarri dura dhaabbachuu ture san faarsuu jirta jechuudha ati yeroo if qaanfadhaa if hin gartaniisa way rabbii kiyya haga nuti gabbaanee isinitti himnumaa ifeeydan yaawoo seenaa way dhugaan numa baate hay saniifuu ummanni keenya ka qulqulluun ajandaa kana dhaabaa kun ajandaa keenyaa miti ajandaa PPT bowwuu gartee sheeyxaanni nu qopheesse keessa orihuun nu barbaachisu osoo ummamee leencolotaa kun hayyoota keenya kana jaarraa abbaa gadarraa eegale haga nama kabaletti nama jeesee miti haga nama kabaletti abaluchittiin kabale abaluchittiin dhabamsiise abaluchittiin akkana godheeyyu mee maal nu fayyade mee naayu qaala'insa jireenyaa nurraa gabbuusamu daangaa oromiyaa kasarbame nu kabachiisamu sigale nagaya dhabame kana nu deebisamu sigale ummata gartee rakkate hujii dhabdummaa tana gartee nu fooyyeessamoo mee maal nu fayyadame
arrabar barsiiftuun mindaa baatii jaha piipiin wajjira fi jettee mindaa baatii jaharraa murtee waan kiraaf irraa kafaltu dhabdee waan ganyaatu dhabdee ifa ajjeeftee bar naqamtee keessatti mee kanaaf jireenya jijjiiraa osoo leencolota waan dur godhe jalarraa qabee arra nuu hime mee maal nu fayyada mee naa hime mee maal nu fayyada maal nu godha sigale faayidaa maal nu qaba mee osoo waa hundi nuu hime maal nu godha gibirakkatti mataa nu qoree kana nurraa gabbuusa gaachena sirnaa nu yaabbate kana nurraa gabbuusa daabloos gartee qabsoo oromootiin ichi dhaqe dogoggora hayyoota keenyaatiin gartee bineensachi dhaqee har'a dhiiga oromoo kana gartee tokko tokkoon dhugu jiru kana nurraa kaasa sigale mee maal nu godhame ajandaan kun ajandaa diinaati duraan Harargee fi gartee Wallagga waliin naqanii waliin fituu turan amma Shawaa fi Wallagga sababa Baarootii fi Badhootiin waliin naquu yaani sigale soo kun gartee ajandaa kute hayyoonni keenya wanni du'eef siif jecha du'e maaliif du'e kaayyoo mul'attu irra du'e afaan kee afaan federaalaa godhu Oromiyaa irratti abbaasi godhu sigale kan feete filattee kan feete gartee qubaan filattee shuumtee buusu kana irra du'an mee kana keessaa ati karaa isaaniitiin qabadhee jiraa jetta mee maal godhu jirta mee karaa isaanii qabatte kaaree fudhatteeti daabloos faarsu jirta nama abbaa gadaa rashan jaarraa abbaa gadaa faarsaati nama abbaa gadaa karrayyuu nama abbaa gadaa rashan immoo goota kiyyeettee as gubbaa kaayyattee deemtaa mee atummaa waan dalagu jirtu iflaali haga wallaalaadha sigale generation akkamii nutiin kun jigartee generation akkamii atummaan kunu iflaali sigale gaafa gartee jaarraa fi leencoon qabsoo keessa sistema keessa jiran bineensaa wajji kaaree fudhattee dalaguu dhiisi yoo guyya tokko mana bineensaatii waa nyaattee si dhagayan oromummaa keetirraa usee halaban sodaadhaa namnichi hin deemu arrabar namni qoba dhawateeti bar bineensa kana faarsu jira bineensa Oromoof Oromiyaa diigu jiru kana faarsu jira bar sigale mee dhaabbadhu iflaali atummaan kun dhaabbadhu iflaali maaliin godhu jira anaa miti arraka harkaanu qabu ummata Harargee lixaa mi'eessoo arra maal keessa jirti namni dhumee haakima dhabee waan haakimaan wal geessu dhabee namni madoodhaan tortoreechi dhumutti jiru Soomaleen dhuftee ummata dalagatu guutuu lafarra nayti arra tulluun guuleed maal keessa jirti daangaan Oromiyaa maal keessa jira ummanni Oromoo maal keessa jira sigale Harargee mijaarra abbaa gadaa ilmaan Harargee arra iluu abbaa booraa kan Judeeydii saaddoo geessisu maal keessa jiran Wallagga geessan hoo maal keessa jiran sigale ati immoo nama du'ee faarsita sigale Oromoon maal jetti mammaayite du'ee faarsuun jiru arrabsuu jetti sigale akka namni gartee wahuma du'aasa nama kuteessan qofa yaadu waan amma jiruu tana fuuldura yaanne godhu jirtanii jechuudha ana I don't know maal tokko nu qabate maal tokko nu seene naagalaan jiru jechuudha sigale osoo majaarra abbaa gadaa leencolota lubbuun hin jira kaana dhiigammadaati hunoolaal qaallittii tana mana hidhaa kana ture asirraa kaanee faana fuunee isa barbaannaa jenne isa kana barbaannee arkine inni sun amma nama guddaa yoo jiraate rabbi haa jiraachisu yoo du'e rabbi rahmataa godhuuf nama guddaa memme inni as deebuu fedha osoo Oromoon akkana jirtu osoo haati Oromoo gudeedamtu osoo haati Oromoo boochuu osoo intalti Oromoo akka baatitti mana barnootaatii butamtee miliyoona meeqa gaafatamtu jirtu kara gudeedamtu sigale gabaa dhaqattee galuu dadhabdee osoo dhiira gudeeddu osoo reefi Oromoo harrerra fe'amee magaalaa keessatti dhiichifamaa oofamu kana arkuuni fedha memma dhadhii gammadaa kan isa jira leencorraa fuudhaa jettanii katti iyyitan kun osoo dhufee waan kana arkuuni fedha
dhugatti ilmaan kiyya kanumarra jirtan jeenuun ajaa'ibu dhugatti kanuma qophee hormaata kanarra hormaata citu wayya jee inni isin kakatume osoo dhufe jaarrabbaa gadaa sun rabbi rahmataa godhuufi osoo ka'ee dhufe baaroon sun osoo ka'ee dhufe dhugatti ma isinirraa gammadamoo isin kakatame meeteetumaaf gaafadhu atummaa